dubbisa. Wangeela hin dubbisa. Nan dubbisa. Irra caalaa ganama gargaran dubbifadha. Guyyaas amma yeroo kana baay'iliin appilikeeshinii dhufeera iddoo garaagaraa yeroo teessoo boqonnaa qabus yeroo qabus nan dubbisa. Garuu everyday jechuun darbee darbee turanti fakkiin ganam galgala booda galgalaa kan sababa dubbisuu qabu garuu immoo akka warra kaanitti nan dubbisa jedhee yaadu isaa dadhabin makoota. Halkanis baay'inaan halkan dubbisaa dubbisu. Sababiin isaas wangeela kan dubbisu akka dubbisu kiristaana tokko irratti kan hundumaa nama hundumaa irraa kan eegamu kiristaana tokko irratti akka dirqamaatti kun ta'in kiristaanota ta'e dubbisuuti dirqamaan jechuudha. Sababiin isaas foon keenyaa fi akka nyaatti barbaachisu fira keenyaa fi yookiin immoo lubbuu keenyaa fi waaqayyo wajjin koomineeshinii goonu wangeelaadha. Namni biddeen duwwaan hin jiraatu dubbii sagalee waaqayyoodhaan akkuma jedhee jireenya keenya sooruuf hafuura keenya sooruufis macaafa qulqulluu dubbisuun kiristaana tokko jireenya guddina kiristaana tokko barbaachisaadha. Sababii yaadu macaafa qulqulluu yeroo hundumaa dubbisa. Sababi isaa paasterii tokkotu maal jedhe yeroo tokko wangeelli biddeenidha kadhanni immoo ittoodha. Biddeenni soomalee nyaatamu kanaafiyyuu kadhannis wangeela dubbifachuunis jireenya keenya barbaachisaadha waan ta'eef akkuma dadhabina koo sanaa immoo giddu gidduuttis gara wangeelaa kana nan ilaalaa jechuudha. Sababa wangeela dubbisuuf tokkoffaan dubbisuu waan hin qabuuf kiristaanni tokko wangeela dubbisuu qaba. Maaliif wangeela jechuun sagalee waaqayyooti. Namni kamiyyuu sagalee waaqayyootiin dhaga'een jiraachuu isaa hin dandeenye. Akkuma nyaata foon keenyaaf barbaachisu wangeela dubbisuu jechuun maalidha? Kan yaada waaqayyoo irraa bahuudha. Namni tokko waaqayyoo wajjin utuu hin haasa'in jireenya kiristaanummaa jiraachuu hin danda'u. Gaafa kadhannu nuti waaqayyootti haasa'a. Gaafa wangeela dubbisnu immoo waaqayyootu nutti haasa'a. Sagalee waaqayyoo ittiin dhageenya, fedha isaa ittiin barraa, qajeelfama jireenya keenyaa akka irraa fudhannu wangeela irraati. Kan inni dubbisuu fi sagalee waaqayyoo hubachuudhaaf dubbii sagalee waaqayyoo kan inni barreeffamee jiru achirra wangeela irra gatiiruu fi sagalee waaqayyoo sana argachuudhaaf immoo dubbisuun barbaachisaa waan ta'eef isaaf hin dubbisa. Wangeelli jireenya kanaa fi maanuwaaliin ittiin jireenya ittiin gaggeeffatu kiristaana kamiifiyyuu maanuwaaliin ittiin jireenya isaa gaggeeffatu waan ta'eef wangeela dirqama dubbisuun dirqama. Maali dubbisiisetti immoo namni nyaata malee jiraachuu hin danda'u. Akkasumas immoo sagalee waaqayyoo jiraachuu malee sagalee waaqayyoo malee tokko jiraachuu hin danda'u. Kanaaf wangeela yeroo hundumaa hin dubbisa. Yeroo akkamiin isa jedhu immoo yeroo argaddu hundumaatti sagaleen akkasitti hin dubbisa. Dubbachuu qofaan isaa egaa miti. Isa dubbiste sana immoo gara appilikeeshinii isaatti yookaan immoo tagbaari jedhan sana waan sanaatiin jijjiiruun dirqamadhee mayyaadha. Waan dubbiste sana jiraachuu qabda jedhee nama. Maaliif biddeen nyaata? Akkuma sana jechuudha. Biddeen akkuma nyaatanii namni nyaachaa argachuu fi humna argachuu fi jireenyatti jiraachuuf miti. Kanaaf wangeelli immoo akkuma isa caala. Guyyaa keessaa yeroo akkuma dubbiste gaafa jettu yeroo firii ta'e hundumaa sana dubbisa. Galmee dhumarraa yeroo ta'e dubbisa. Galgalas ni dubbisa. Sagantaa tokko jecha ofuma qopheessa. Kanaa yeroo dubbisa.